wanti ifa ta'uu qabu OBN waggaa lama keessatti daayirektara 8 akkana ani nama 8ffaa natti fakkaata. Dhaabbata kana keessa jeneraalii namni dafee jijjiiramuu isaa waan beekamu. Almataa dhugaa dubbachuudhaaf ani ji'a 3 duwwaan hojjedha jedhee miti kan hin deebe. Karoora bal'aa, karoora dheeraa kan biraa turre. Haa ta'utiin kallattii mootummaan ittiin deemuu barbaadu yeroo adda addaatiin jijjiirama. Kana wajjii wal qabatee fedhii kiyyaan osoo hin ta'in fedhii mootummaa irratti hundaa'uudhaan bakka sanii namni buufamee jira. Karooraa fi mul'ata keenya hojiitti kun dandeenye haala mijeessuu duwwaarra turre hojiitti gaafa gallu opereeshinitti gaafa gallu mootummaan immoo bakka sana ragaa birootti akka deemu na gaafatee ture. Xalayaan beeksisan moo akkanumaan is complicated jette kanan jedhe. Wanta akka asaatti dursinee haasofnee jirra. Garuu gaafa namni bakka bu'ee man dhagaye malee xalaadhaan yookiin maaliin miti kan beeksisanii akka asaatti haasofnee jirra. Fedhii mootummaan qabu nutti himanii turani. Fedhii san irratti anis yaada kiyya kennee jira. Sanuma keessa osoo haasaa jirru namni bakka bu'u dhagayanis. Hayyee kanaaf amma ifatti sababni bakka sana si kaasanii nama biraa kaa'aniif ifatti ka beektu kan dubbachuu dandeessu jira. Akkuma isin jedhe mootummaan kallattii birootiin deemuu barbaade kana caala baay'ee barbaadu. Dhugaan jiru garuu wanta iftooma uumuudhaaf uummanni waan garaagaraatti haasamaa jira waan ta'eef waajjira dhaabaa ODP keessaa namoonni muraasni hojii nuti hojjechaa turre irratti komii dhiyeeffachuu isaanii nan beeka. Duulli adda addaas deddeemaa karaa nama 2-3 deddeemaa turuu isaa nan beeka. Sababni isaas waajjirri dhaabaa kan barbaadu torbaaniin hooggantoota OBN walitti qabanii kallattii miidiyaan kun itti hojjechuu qabu kallattii kan kennan komitee miidiyaadhaa kan jedhamu tokkorraa akka OBN hirmaatu fedhii qabaachaa turanii editorial direction yookiin kallattii editorialii kennuun sirnaan ad malee jennee akka manaajimentiitti nuti kan murteeffanne ture. Murtii sanirraas akka gammadoon ta'in nan beeka. Miidiyaan kun keessa galtummaa mootummaatii fi keessa galtummaa dhaabbolee adda addaarraa walaba ta'e miidiyaa uummataa public media kan jennuun kan akka BBC faa kan akka NPR faa Ameerikaatti BBC faa Kaanaadaatti kan san fakkaatu karasitti dhiibuu barbaachisaa. Maaliif yoo jedhame mootummaan hin dhufan darbaa dhaabdii biyya bulchu tokko hin jijjiirama. Uummanni garuu uummataa hin jijjiiramu. Dubbichi achirraa ka'a garuu isa sana duwwaadhaaf na kaasan jechuu fi odeeffannoo guutuun qabu. Tole hojiilee jijjiiramaa jalqabde osoo hin xumuriin aangoo sanarraa ka'uun kee miira akkamii sitti uume Mahammad? Ani baay'een gaddee maaliif tasgabbiidhaan hojiitti gaafati galtu yoo kaatu hojiin sunis karatti hafaa mul'anni sunis karatti hafaa erga dirqama sun dirqama uummataati jennee wareegama guddaa kafaleen deeme maatii kiyya baay'eetti dhiisee kaffaltii guddaa sanaa ol hojii guddaa sanaa ol dhiiseen deeme karoora bal'aa fi karoora baay'ee sana hunda lafan qabsiisne rarra'ee hafe kanaaf baay'een gaddee kanan hojjedhe jedhee wanni mul'atu hin jiru waan ta'eef. Amantaan ati qaama jijjiirama biyyattii kana keessatti dhufaa jiru hoogganurraa qabdu haga ta'e akka laafatu taasiseera murteen kun. I think Oromoo hundumaa osoo gaafatte bakka hunda deemte wanti jiru irraa gubbaarratti jijjiiramni jira. Oromoon hundinuu jijjiiramni gadi hin buune jedhee sitti hima. Hojii namoota muraasaa laallee immoo jijjiirama dhufe kanarraa hooggansa amma jiru kanarraa yoo abdii kutanne filannoon baay'een hin jiru. Kanaan achi karaa baay'ees deemuu hin dandeenyu. Erga aangoo sanirraa kaatee kan dhaga'amaa ture Ameerikaatti muudamni dippiloomatummaa akkasii kennametu haasa'amaa ture kunoo hagam dhugaadha. Niiyoorki akkan deemu fedhii qabaachuu mootummaan fedhii qabaachuu natti himamee jira. Garuu muudamni kennameef wanti murtaa'e amma ammaatti hin jiru. Tole.